ashama yaa ijoollee Oromoo yaa sababa la Oromoo bakka jirtan hundumtuu nagaan isin haa gahu jedha. Ani nagaa kooti galata Waaqayyo kuno deebi'ee isa fuuldura dhaabbadhee jira akkuma durii waa'ee qubee afaan Oromoo isa haaraa kana wal barsiisuudhaaf wajjin barannee afaan keenyaaf guddisuudha jedheetan intaa jedheetan yaada. Isinis na gargaartu mee wajjina gaaffii tokko deebisuudhaaf ammas yeroo baay'ee deebiin sun hin deddeebi'u. Qubee kun dheeraa fi gabaabaa kana jechoota dubbachiistuu fi dubbatama qabaayee kan jedhudha. Warri kanaan dura sitti mee dubbifama 28 qaba. Asirraa jalqabeeti kuni tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama okay kudha afur yoo goone 28 sunta kudha afur kudha lama nyaarratti dhaabbadhe nyaarraa aatu ana ka kuni kaadha. Amma kan itti aanu waa'idha. Za ya da ja ga ta cha a sa fa pa fa pa pa la and za. Kan degdeme saddeetunu kun asirra jiru akkasitti wara. Amma jarri kuni yeroo barreessuudhaaf deemnu ani haa akka jalqabaatitti fudhadha. Otoon ta'in haa akka jalqabaatitti fudhadha. Akkuma akkaataa itti barreeffamu jechuudha. Haa kana fuuneetu yeroo kun warri jenne warri dubbatamaadha. Warri kun immoo warri ta'an immoo dubbachiistuuwwan dubbifamaa fi dubbachiistuuwwan dubbifamaadha kun warri dubbachiisuun immoo jara kana. Isaan gara 12
tokko tokko nula tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama. Dheeraa fi kan qubee kana dheeraa fi gabaabaa godhan kan sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa uuman jira kana. Qubeen kun cimdii hin qabu. Warra cimdii kan akka shaa kana hin qabu. Shaan ofii isheetii mataa dandeessee qubee takka. Kanaafuu cimdiin sun warri cimdii sun kun shaan kana taati hin jiru jechuudha. Warri chaanis kan jedhamu kan of danda'ee jiru. Aanis of dandeettee jirti. Aanis of dandeettee jirti. Baay'ee itti fayyadamuu baannus maqaa tokko tokkotti barreessuudhaaf itti fayyadamna. Achirraa maaltu isaan jaha miti? Nyaa kan biraa maaliin? Shaa jedhee chaa tsaa nyaa fi kan hafe maaliin? Maaltu hafe? Kamoon na gargaara ka maaltu hafe? Chaa jedhee jalqabarraa. Caa miti no. Chaa shaa chaa nyaa kan biraa maaltu hafe? Okay, yeroo yaaddannu itti dhufna. Anyway, isaan jahanatti fakkaata. Shanan as keessa jiru. Amma haa kana akka fakkeenyaatti itti fudhadhaa. Haa isin barreessine. Haan kana. Miti? Isa kana. Amma yeroo barreessuudhaaf deemnu haa kana isa kana fudhannee yoo asirra goone kuni maal ta'a? Kana ta'a jechuudha. Kana wajjin haa. Yoo amma isa kana fudhannee ammas deebinee barreessina. Ishee lammaffaa kana yoo fudhanne kan asirra qabu kana kuni maal ta'a? Dheeraa ta'a jechuudha. Kuni gabaabaadha. Kuni dheeraadha. Miti akkasumatti akkuma maal jenna haa afaan Ingiliziitti sanuma miti yoo barreessu isuma kana ka afaan Ingiliziitti yoo barreessu akka haa dheeraa goone asirratti immoo akkanatti barreeffama yoo haa akkasan akka mangala dheerachuun barbaachisu kanuma irra goone sana jechuudha. Qubee dachaa godhuudhaaf immoo qubee dachaa godhuudhaaf kan nu gargaaru ishee tana. Amma kana fakkeenyaaf kana jechuun kana jechuudha. Okay, double K for example. Amma isa kana fuunee kana goone maal ta'a? Kas ta'a jechuudha. Laafaa gabaabaa. Amma isa kana fuunee ishee gara kanatti fayyadamna isa jalqabaa fi itti fayyadamna jechuudha. Isa goonu maal ta'a jechuudha kuni laafaa dheeraa ta'e jechuudha. Yoo kuni inni cimaan dheeraan isa jechuun immoo kana miti cimaa dheeraa jechuun isa kana natti fakkaata miti. For example kaa kun cimaa dheeraadha. Laafaa dheeraan kana ta'inna double C kan adda garaagarummaa qabu natti fakkaata.
yoo dogoggoruu baadhe jechuudha. Mana dhagana waa sadaffaa Phaatsaa daqiiqa akka jalaan dabarre kudhan nyaa adamshaa cha nyaa Phaatsaa fi dha. The most important dha. Kan kanaafu jara jahan kun hundumtuu isaan cimurra cimdii kan jedhamanidha. Ofii isaanii of danda'anii gatii jiraniif walitti qubee lama walitti goone kan bakka ijaaru hin jiru hin barbaachisus suni hojii tokko nurraa gabaabsa jechuudha. Kanaaf kan natti toluudhaan qubee kun abbaan fedhe haa bokkisu malee haa bokkisu bokkisu isu malee abbaan fedhe haa bokkisu malee ani biyya koo diinaaf hin kennu. Full stop. Abbaan fedhe haa bokkisu malee ani biyya koo diinaaf hin kennu. Walii galle? Dhugaadha. Nuti biyya qabnaa yoo jennu biyya keenya maaliif gadhiisuu qabna ree? Maaliif namaaf kennuu qabna? Namni tokkollee biyya kamitti iyyuu kan biyya isaa sii kennu jiru. Yoo qarshii qabaatte qarshii keetiin bitattee achi jiraachuu dandeessa malee sana achitti namni sii kennu jiru. Kanaafuu bakka hundumattuu jiraata hanga dandeessee eegasee yeroo barbaadan achi lafa sana sirraa fudhatanii si ari'u. Yookaan si ajjeesu yookaan sirraa fudhatu. Akkas namni tokko biyya ofii namaaf hin kennu. Nuti biyya keenya maaliif kennina? Biyya keenya kennuu hin dandeenyu. Waan keenya kennuu hin dandeenyu. Kan hunda caalu moo kan eenyummaa ofii agarsiisu afaan ofiiti. Afaan ofii dabarsanii kennuu jechuun of dabarsanii kennuu jechuudha. Afaan ofiitiif yoo afaan ofii kabajan of kabachiisu jechuudha. Of kabaja. Namni tokko namni afaan isaa kabaju ofiif kabaja kenna saba isaa kabaja jechuudha. Namni tokko yoo afaan isaan kabajne ofis hin kabaju saba sin kabaju jechuudha. Garaagarummaan kabaja nama tokko achirratti mul'ata. Yoo afaan isaa akka qabutti haasa'uu qabutti yoo haasa'e akka itti fayyadamuu qabutti yoo fayyadame mirga afaan isaatiif kan hunda caalu yoo kenne namni sun nama kabajamaa
kan of kabajee sabas kabaju jechuudha. Okay. Wanti aanutti irratti haasofna waa'ee afaan ofii daangasanitti nagaan tura.